Ashama harka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee mangistuu YouTube chaalaan kan taatan hunduman keessaniif bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaa akkana wajjin turtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa hunda dursitanii chaalaanee kiyya subscribe like gochuu hin dagatinaadha. Warroonni chaalaanee kiyya subscribe like gochaa jajjabina naa kennaa jirtan galatooma galata qabdanan isiniin jedha. Warroonni mooyyitummaatti chaalaanee kiyya ta'uu barbaadan fayyisee mangistuu irranii charchi gootanii karamaatii kiyyaa yoo dhuftan isissimachuun jaaladha. Egaa har'a viidiyoon ani qabadhee isiniif dhiyaadhee guyyaa irraa kana YouTube ergan eegalee ka'anii ji'oota ji'oota uyyuu malee ji'oota muraasa kana keessatti YouTubeen kan yeroo ammaa kana seerri YouTube baay'ee cimee jira. YouTubeen subscribe guyyaarran hir'isaa deema. Seerri isaa baay'ee cimaa kan ta'edha. Akkasumallee ta'ee har'a YouTubeen kiyya irratti subscribe 3,000 yookiin 30K argadhee jira. Baay'ee kan namatti tolu, baay'ee kan nama gammachiisudha. Kunis kan ta'e subscribe chaalaanee kiyya galtanii subscribe gochuun akkasumas comment like gochuu keessanirraa kan ka'e warroonni maatii YouTube kiyyaa taatan guddaa galatooma galata qabdan isiniin jechuun dhufee galatooma isiniin jedhee jira. Galatoomadha. Egaa warroonni moojituu chaalaanee kiyya galtanii subscribe kiyyallee cheeki godhuu barbaadan subscribing kiyya hin mul'atu yeroodhaa fi dhoksamee jira arguudhaaf xiqqoo arguun dandeessanii maaliif firaabeetii waan godhee jira jechuudha. Kanaafuu har'a 3,000 irra ga'ee jira. Kanaaf viidiyoo isin hojjechuu danda'e sababni isaatis YouTube subscribe YouTube kiyyaa waan hin dhokseef kara viidiyootiin isin hojjechuu danda'e jechuudha. Kanaafuu har'a 3,000 irra ga'ee jira. Baay'ee namatti tola. Ji'oota kana keessatti hangana deemuun baay'ee namatti tola. Wal jajjabeessuun keessan akkasumas wal gargaaruun keessan haaluma kanaan itti hafuufuun isiniin jedha warroonni walla YouTube jirtan hundumti keessanuyyuu. Egaa karaa YouTube kanaatitti jechuudha. Viidiyoo har'a hojjedhe keessatti namoonni YouTube kanarratti namoonni baay'een na gargaaran jiru. Gaafin ani gaafadhe yeroo isaanii aarsaa godhanii akkasumas gargaafi kiyyaatitti gargaafi wanta ani gaafadhe na qarqaarutti kan yeroo mara duubatti hin deebine kan na faana ta'anii jabaadhu duubatti hin jedhin fuulduratti malee jedhanii yeroo baay'ee kan na duukaa ta'anii na to'atan ijoollee hedduutu jira. Isaanillee galatooma galata qabdanii bara jireenya keessanii waaqayyo isiniif haa eebbisu isiniin jechuun barbaada. Egaa isaan keessaa kan tokkoffaa karaa YouTube kana yeroo dhufnetti waliin marii godhi yeroo karaa YouTube kana dhufnetti informationii adda addaa hiriyoota keenyarraa walitti qabee kan gama kiyyatti share godhaa turte Asteer Simaantuu yookiin Almaas Simaan guddaa galatoomissin jedha. Astiyyee baay'ee si galateeffadhaa naaf jiraadhu dhugaa baay'ee galata qabda galatoomissin jedhee jira Asteertiyya. Egaa waan baay'ee na gargaaraa turte guddaa galatoomi baay'ee si galateeffadha. Akkasumas hedduutu jira kaayee maqaa isaaniitillee isiniif yaameetu xumuruu hin danda'u. Akkasumas xuriyyeetu dhugaa baay'ee si galateeffadha baay'ee galatoomi. Fakkeenya playlist irratti viidiyoowwan hojjettee haala salphaadhaan haala hatattamaan nama galuu danda'utti jechuudha. Viidiyoo gabaabaadhaan hojjettee yeroo baay'ee haala kanaan fayyisiyyee akkanatti deemu fayyisiyyee duubatti hin jedhe fayyisiyyee kan jechaa turte xuriyyeetu guddaa galatoomi. Xuriyyee obboleettiitii naaf jiraadhaan isin jedha. Xuriyyeetu akkasumas Asteertu chaalaana isaanii jala yoo galtan wantoota baay'ee barumsarraa argattanii chaalaana isaanii charchi gootanii subscribe akka gootan gaman maanaan isin gaafadha jechuudha. Akkasumas yeroo baay'ee barumsa adda addaa akkasumas faayidaa ofii argatti tokko wanti kun faayidaa qaba kara kanatti kootu jettee yeroo baay'ee wanta ofii faayidaa argatte irratti karaa sanitti nama oofuu kan jaalattu
isheen tokko ni jirti mooyyuu maqaa isheetti nutti eenyu isheetti jecha xaaraa jirtan yoo kana geexeetu dhugaa guddaa galatoo qabda. Nama qarqaaruu jaalatu, nama faayidaa ofii argate namaaf dabarsuu jaalatu, nama guddina namaa jaalatu geexeetu dhugaa guddaa galatoomi. Waaqayyo bara jireenyaa kee akkanumatti nama qarqaaru, namaaf yaadu sataatisuun sin jedha geexiyyee guddaa naaf galatoomi. Galata qabda sin jechuu barbaada. Akkasumas viidiyoowwan adda addaa wantoota karaa liivii viidiyoo ideetii kanarratti dandeettii cimaa kan qabdu haala gaariidhaan deebii gaafii ati gaafatte deebii quubsaa yeroo tokkoon kan siif kennitu isheen tokkollee ni jira. Eenyu jirtu isheen immoo yitu eenyu jedhamti? Meerontu mashallah sin jedhee jira. Meerontu dhugaa meerontu gaafii tokko gaafannaan haalli isheen itti si ibsitu adda. Nama kamiifuu gaafiin ana akka kiyyaatitti jechuudha. Nama kamiifuu odoo gaafin tokko galuu fi didee karaa meerontu dhaqxe kan guyyaa tokkotti siif galuu didee yookiin haalli hojii isaa si rakkise daqiiqaa tokko keessatti akka qayyabattu abdiin qaba. Meerontu guddaa galatoomi. Waaqayyo isa eebbifames sin jedha meeriyye. Egaa ka hedduu isaaniitu jira maqaa isaanii eeree fixuu hin danda'u. Viidiyoo gabaabaa hojjedhe ba'uun barbaada waan ta'eef guddaa galatooma. Warroonni maatii chaalaanii kiyyaa taatan hundumti keessan guddaa naaf galatooma. Naaf jiraadha isiniin jedha. Egaa haaluma kanaan wal jajjabeessuun keessan, wal gargaaruun keessan haaluma kanaan itti hafuufuun isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Isin jaaladha, isin kabajaa. Bye.